Tigraay erga maqalee qabattee lafa tarsiimoo lolaatiif taatu gara daangaa guddifachaa jirti. Yeroo barbaachisaa ta'etti naannoo Amaaratii fi Eertiriyaa seennee loluudhaaf qophiidhaa jedhe dubbii himaan paartichaa obbo Getaachoo Raddaa. Waraanni Tigraay ergaa baatilee 8 as biyya isaanii deeffatanii dhuunfachuu yeroo jalqabaati. Lola kanarratti kan hirmaate hanga daa'ima ganna manguddoo ganna 85 lafa tarsiimoo lolaatiif taatu kanneen akka Walqaayitti Xagadee, Raayyaa Qobboo akkasuma hanga Itoophiyaa keessa xaagnee baasutti itti fufnaa jedhan dhaamsa uummata Oromoof dhaaman Finfinnee qabadhaa siniin jenna. Nuti maqalee qabannee jira tokkummaan hookaatan Afrikaa maa'uuni qabattan jedhe obbo Getaachoo Raddaa. Ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa obbo Birhaanuu Juulaa juntaan qabiyyee waraana lafasaadhaa naan babal'ifadha gara Walqaayitti Xagadeetiif Raayyaa Qobbootti jechuudha yoo deebii kennu. Qabiyyee kana babal'ifatu jennaan dachaadhaan deebii isaa kennaafi jedhe humna qabnu maratti fayyadamnee juntaan boolanni keessaa beetti akka deebinu abdii guutuu qabnaa jedhe. Waraanni keenya sodaadhaan maqalee gadhiisee hin baane kabajaa uummata Tigraayitii fi akkasuma waliigaltee dhukkubaasa dhaabuu gargaarsi namoomaa akka uummaticha qaqqabuuf yeroo gannaati qotee bulaan Tigraay akka fayyadamuuf jedhe. Walloo keessatti waraanni qaanqeen bilisummaa Oromoo ifuu jalqabdee jirti. Akka dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo jedhutti Jaalmarroo Dirribaa qaanqeen bilisummaa Walloo keessanitti tuun babal'atuu qabdi. Nafxeenyoota yookaan biyya Itoophiyaa tana jechuun raasuun Walloo keessatti jajjabinaa fi hawwina waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraati. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo gabaabduu keessatti leenjii isaa xumuratee kanneen kara dirree lolatti bobbahanii fi dirqama itti kennite hanga baddaa gammoojjitti raawwatan yeroo gabaabduu keessatti eebba isaanii xumuratu bakka qondaalonni waraana gurguddaan argamanii. Walloo keessatti dhaloota qubee qaruun itti fufee jira. Dhaloota eenyummaa isaa beeku horachuun biyyattiifis gara fuula duraa ummatichaaf faayidaa. Akkasuma ilmaan Walloo kanneen eenyummaa isaaniitiin boonan rakkoo saba isaanii himuudhaan paarlaamaa Itoophiyaa keessatti nafxeenyaa hojjisiisan. Akkasuma dhaloota duubaan dhufu kan eenyummaa isaa baratee fi lafa isaadhaa qabeenya uumama isaa akkasuma uummata isaa tiksuu irratti xiyyeeffate. Horachuun Walloo keessatti barbaachisaa yeroo ta'e kanatti waraanni bilisummaa Oromootis daran jabaachaa dhufaa jira. Dubartoonni hedduunis meeshaalee qaadhimaa darbanii itti guutaa jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee seeraan ala biyyoota Arabatti godaanan keessafuu kanneen Saudi Arabiyaa keessatti manadhaa keessatti rakkachaa jiran daran gara biyyaa deebisaa jiru kun hojii boonsaadha. Akkasumatti dhaamsa lammiileen dhaamaniin hojiin kun akkamitti itti fufuu qaba addaan jedhuu hin qabu. Lammiilee hedduun manadhaa keessa rakkachaa jira. Haa ta'u malee erga dhiyoos Suudiin uummatatti jabaattee jirti. Warreen seera qabanillee kanneen seera hin qabnellee walqixumatti lammii Itoophiyaa jechuun laalte walirratti hafas godhaa jirti. Ergaa walirratti guurtee walirratti tuultee booda manneen hidhaa guutanii nyaata isaanillee sooruu fi dadhabde. Hambaaseen Itoophiyaa waamicha jajjabaa dabarse lammiilee keessan qaqqabaa jedhe koomunitiin Jiddaa fi akkasuma koomunitiin Makkaa uummata kana qaqqabaa jechaa jiru.